qixxummaa mootummaa badhaadhinaa sabaa sablammoota hunda mirga amantiitii fi mirga sabummaa eeguu irratti waada galaa jirtu filmaata kanaan wal qabatee biyyaaf waada galaa jirtu keessatti yeroo muddamneeti asirratti baanee har'aan tana gara miidiyaa kanaa dhufne jechuudha. Kana keessatti wanni barbaannu wanni kun zabana dheeraa amantoonni biraatis jira biyya tana keessa musliimaa wajjin kan wal qabate ortodoksiin jira amantiin protestaantii jirti. Namuu nama fi kallattiitiin gabbahee yaammataan karaa gubbarratti illee yaammatuun ni jirti. Amantiin ammaan tana maqaa kana qabattee dhufte tun tokkummaa wanni isin irratti xiyyeeffatte amantii musliimaa maqaa xureessuudhaan hawaasa bira fokkisuudhaan amantii alagaa fakkeessuudhaan nabii keenya sallallahu alaihi wasallam duruma jechuun ajeemsi isaanii osoo amantii tana qabnaa hoottaa gara amantii tanaa jechuun ta'in amantii islaamaa maqaa balleessuudha jechuudha. Amantii islaamaa amantii alagaati warri kun alagaadha amantiin tun amantii alagaati jechuudhaan hoottaa iftaha jechuun hawaasa musliimaa keessa seenanii hawaasa musliimaa bakka moggaa laalanii hawaasa musliimaa irratti dhiibbaa godhaa turan arraame jechuudha. Zamana dheeraadha san qofa bira dabree hanga dabranii quraanatti nuti waan isaan dalagan san afaan jechuun ulfaataa quraana rabbi irratti afaan nabii keenya tuqu irratti ka isaan deemaa turan zamana dheeraadha. Manni murtii immoo yeroo sanitti geree uummanni musliimaa deemee himatu yeroo gabaabaa takkachumatti hidhee baatii sadii baatii maal hidhee gadhiisaa ture jechuudha. Osoo sun deemaa jiru taatee barana dabarte quraanni mana kitaaba darasaadha. Aanaa kana keessatti aanaa hawwii guddinaa keessatti manni quraanaa gubate bakka takkatti quraanni 500 ol khalaqqa waamisan gubate deemanii yeroo akka jaanitti galmi isaanii gubamee nama san hagubee kan beeyne jechuudha. Yeroo uummanni musliimaa magaalaa san keessaa bahe sheekotii yeroo san dhaabbattee uummata tasgabbeessaa turte sheekotii bulchiinsa cinaa dhaabbattee uummata tasgabbeessaa turteetu har'aan tana reebamaa jira. Kuni maal nuu kanna maaliif uummata tasgabbeessitan uummanni kun haa walitti bu'u jechuudha. Qaamni kun ammoo bikka biraatii dhufa uummatachiitii miti jechuudha. Uummatachiitii mi qaamni kun akkana godhuun biyya biraatii dhufa. Sheekotii hawaasa musliimaa yeroo quraanni isaanii gubame tasgabbeessaa turte san har'aan tana hawaasa sheekotii san guuraa jira jechuudha. Bulchiinsoonni naannoo sanii warri nageenya naannoo sanii ragaa baaniif sheekotiin tun akka yeroo saniif biyya tasgabbeessaa turte jechuudha. Haalli kun maal nu garsiisa dhiiroo nagaa hin jiraatina isinummaa walitti bu'aa warreen